Qeeshii mana ishee dhufte bar. Suuta jettee taphattee nu taphachiiste deemte bar. Wuy lakkii anillee hooggantuu dhaabbataatii jedheetanii laaqanoo jennu ka gola seenu tibla. Armi ati boqodhu ananu jedha. Ati moo hooggantuun namoota meeqaa moo baade harkumti keeyyuu tolle jedhee si hojjetaa moo gola daara ara keessa moo noomtiyyuu akka nutti fuudhatte hojjennu. Aha. Homaa waan bu'aan qabneef qoricha kana hunda fudhachuun isheerraan eegamu. Har'arraa eegalee mana kana akkaatti dhuftuun barbaadu. Biyyattii kana keessa doktoroonni ciccimoo baay'eetu jiru. Akka ati hojii kana addaan kuttuun barbaada. Doktara biraa barbaachisa jetteetu. Silaa otoo ati na argitu nan du'a naan hin jettu. Eenyutu waa'ee du'aa haase? Maal barbaadde isaa akka bilbilte? Nagaa jirtaa obbo Daanyee. Akka moolti dhiifama naaf godhaati yoo si rakkisuudhaa baadhee si arguu barbaadeetan ture. Naaf hin galle ilillee. Haga kana walitti dhiyaachuurra geenyerra moo? Dhiifama gooftaa koo naaf gali waanan baay'ee si arguu barbaadeef. Har'allee waan hin danda'u natti fakkaatu. Damma koo waliin bakka deemuun qaba. Yoo ishee siif eeyyamte garuu rakkoon qabu. Ishee ati naaf eeyyamsiisi. Ani immoo yeroo kan biraan itti hima. Tole ittaan hima.